Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo akkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jennetti aansuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oromoodha keessani oduu wayitaawaa kan biyya keessatiif kan biyya alaa qabatee isiniif dhiyaata. Wajjin turuudhaan itti bohaaraan immoo affeerraa kenna. Kallattimaan gara oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba guyyoota 15 darban kana keessatti konkolaachistoonni 30 olu ukkaanfamuu yookaan butamuun kan himame yoo ta'u konkolaachistoonni gara naannoo Tigraayitti imalaa turan naannoo Affaaritti dhaabbatan yookaan immoo ugguraman akka gadi dhiifaman gaafatamee jira. Dabalata oduu kana qabna. Oduun itti aanu opereeshinii guyyaa 30 jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa Eertiraa to'atuuf Asabiin immoo qabatuuf labsate mormiin cimaan qaamota garagaraatti fi kallattii garagaraa irraa isa mudatee jira. Warroota morman keessaa jeneraalootaaf akkasumas ajajoonni waraana mootummaa osoo hin hafin waraana nuffinee jenna. Loltoonni lola yookaan waraana nuffanii jiru jechuudhaan dura akka dhaabbatanis dhagahamee jira. Kan biraa immoo deetaa ministeera duraanii obbo Taayyee Danda'aatiif akkasumas xiinxalaa siyaasaa Jawaar Muhammad yaada isaanii muraasa qabannee jira. Isin biraan geenna. Oduun inni biraa immoo oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garagaraatti akkuma itti fufetti jira. Lola deemaa jiru kanarrattis waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru. Tibbana cimsee itti fufuudhaan miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisaa akka jiru beeksisee jira. Gama mootummaatti immoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra. Dabalata oduu kana isiniin geenna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun itti aanu konkolaachistoonni gara naannoo Tigraay imalaa turan naannoo Affaar irratti ugguraman akka gadi dhiifaman mootummaan naannoo Tigraay gaafatee jira. Gara biraatiin immoo guyyoota 15 darban kana keessa qofa konkolaachistoonni 30 ol naannoo Amaaratti butamanii jiru jedhamee jira. Konkolaattonni fe'umsa qabatanii gara naannoo Affaarin gara Tigraayitti imalaa turan sababa hin beekamneen naannoo Affaaritti akka hin sochoone dhorkamuu isaanii mootummaan naannoo Tigraay beeksisee jira. Kanaafis mootummaan federaalaa furmaata akka kaa'u gaafatee jira. Eejensiin daldalaa fi sanada bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay xalayaa ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Kaasaahun Goofeef barreessaniin konkolaattonni fe'umsaa gara naannoo Tigraayitti geessan dhorkamuu isaanii beeksisuun ibsi akka kennamuuf gaafataniira. Miidiyaan naannichaa gama isaatiin konkolaattonni fe'umsaa hundi sanada seera qabeessa kan qaban ta'uu fi sababa uggura kanaa maal akka ta'e ifaa miti jechuudhaan uggurri konkolaattota fe'umsaa kana ilaalchise mootummaan federaalaa ta'e mootummaan naannoo Affaar wanti ibsan hin jiru jedhamee jira. Gara biraatiin immoo odeeffannoon jiru gara naannoo Tigraayitti konkolaattonni taasisan karaa naannoo Affaarinis ta'e karaa naannoo Amaaratiin gama Tigraay akka hin ceene uggurri akka kaayame odeeffannoon maddoota garagaraa irraa ba'an ibsanii turan. Oduu gara biraatiin immoo naannoo Amaaratti guyyoota 15 darban kana keessatti qofa konkolaachistoonni 30 ol butamuun himamee jira. Naannoo Amaaratti guyyoota 15 darban kana keessa qofa konkolaachistoonni 30 ol namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen butamuu isaanii waldaan konkolaachistoota konkolaataa fe'umsaa Xaanaa ibsee jira. Hoogganaa waldichaa sodaa nageenya isaatiif jecha maqaan isaa akka hin dhahamne gaafate butamuun konkolaachistoota bara 2009 irraa eegalee amma garuu itti cimee jira jedhee jira. Butamuun konkolaachistoota akkuma jirutti ta'ee caamsaa 28,2025 konkolaachisaan Dabaarqee irraa gara Jaanumaaraatti imalaa ture bakka Micibbinyaa jedhamutti yeroo gahu konkolaachisaan rasaasan rukutamee hospitaala Bahar Daaritti yaalamaa kan jiru yoo ta'u gargaaran isaa immoo butamuu himee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromiyaa bakkoota garagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Tibbana fufteedhaan bakkoota garagaraatti keessattuu zoonii 4 keessatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisaa akka jirus beeksisee jira. Mootummaanis humna guddaa Oromiyaa bakkoota garagaraatti fe'uudhaan opereeshinii labsatee ture. Milkeessuuf humnoota isaa bobbaasus itti milkaa akka hin jirree fi loltoonni inni bobbaase hedduun achiin hafaa kan jiran akka ta'ee fi
Kasaaraan guddaan irratti dhaqqabaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Mootummaan immoo gama isaati bakkoota tokko tokkotti injifannoo argataa jira jedhus ragaa injifannoo mootummaan argadhe jedhu argachuuf yaallus argachuu hin dandeenye. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo har'as zoonii kibbaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Zoonii kibbaa aanaa Areeroo ganda Madaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa akka irratti dhaqqabsiiseef injifannoo akka irratti argate odeeffannoon nu gahee jira. Guutuu odeeffannoo kana yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Lixa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatuu beeksisee jira. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabe kan harkaan qabeesse akka jiru odeeffannoon achirraa baatee jirti. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa booji'uu odeeffannoon nu gahee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu gaheen qabannee kan dhufnu ta'a. Oduu gara biraatiin immoo achuma lixa Oromiyaa aanaa mana Sibuutti guyyaa kaleessa waraanni mootummaa konkolaataadhaan deemaa ture Baaragee konkolaataan ittiin deemaa turan garagaluudhaan yoo xiqqaate loltoonni 7 kan lubbuun dabare yoo ta'u hedduun immoo kan madaana akka ta'ee fi kan hafanis hedduun du'aa fi jiruu gidduu akka jiran odeeffannoon nu gahee jira. Oduun itti aanu mootummaan Itoophiyaa opereeshinii guyyaa 30 jechuun Asmaraa to'atuuf akkasumas Asab qabatuuf labse mormiin hamaan isa mudatee jira. Mootummaan Itoophiyaa lola kaabaa kanatti seenuuf qophiin inni taasisaa jiru cimee itti fufee jira. Humna waraanaa hedduu gara kaaba biyyattiitti fe'uudhaan naannoo Affaaritti akka qubsiise beekamee jira. Jeneraalota waraanaa duraanii kan soorama ba'an kan akka Jeneraal Saamoraa Yuunus fa'a waamuudhaan orienteeshiniin kennamee fi qophiirra akka jiranis dhagahamee jira. Qophiin waraanaaf taasifamaa jiru kun uummata biyyattiitii fi qaamota garaagaraa biratti fudhatama hin arganne mormiin isa mudatee jira. Keessuma mootummaatittuu osoo hin hafin gungummiin uumamee jira. Jeneraalonni waraana mootummaa dadhabnee jirra. Waraanni boqqannaa nu dhoggee jira. Waraana nuffinee jirra. Loltoonni dadhabanii jiru jechuudhaan dura akka dhaabatanis dhagahamee jira. Kana qofaa miti gara biraatiinis mormiin hamaan kallattii garaagaraa irraa kan isa mudate yoo ta'u hayyoota fi xiinxaltoonni siyaasaa hedduun qeeqaa jiru. Akkasumas namoonni garaagaraa dura dhaabbatuudhaan yaada mormii irratti kennaa jiru. Namoota lola kaabatti ka'uuf deemu kana dura dhaabbatan keessaa tokko deetaa ministeera nageenya duraanii obbo Taayyee Danda'aati. Obbo Taayyee Danda'aa akki jedhe waan jaalalaa fi tolaan argamuu danda'uuf lola ilmaan uummataa fi qabeenya biyyattii nyaatuu danda'utti seenuun hin barbaachisu jedhee jira. Itti dabaluunis marumaafuu ijoon dubbii waraana keessoo isa jeequmsa hunda galeessa dhale mariidhaan dhaabanii nagaa buusuu fi tajaajilamtoota uummataa gaafii daabboo gaafataniif deebii deebisuudha jedhee jira. Duumessa lola kaabaa kana wal qabatee namni biroo kan yaada kenne xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad yoo ta'u Jawaar Mohammadis ulaan galaanaa ololaan lolaan immoo malaani jechuudhaan gaafatee jira. Akka inni jedhetti tooftane muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad fi murni isaa gaaga'ama diinagdeetii fi nageenya Itoophiyaa keessatti jiru irraa ijaagurraa uummataa maqsuudhaaf fayyadamaa jiran keessaa tokko olola hulaa galaanaati. Itoophiyaan uumamaan garbaa fi galaanaan daangeffamuu baattus buufata doonii mataa ishii qabaachuu wanti isii daangessu hin jiru. Kanas seera fi diinagdeedhaan mirkaneeffachuun ni danda'ama. Gama seeratiin waliigalteen addunyaa United Nations Convention on the Law of the Sea jedhamu biyyoonni galaanaan hin daangeffamne mirga buufata doonii fayyadamuu akka qaban lafa kaa'ee jira. Seerri kun biyya ollaa daangaa galaanaa jiru martinuu warra daangarra hin jirreef tajaajila buufata doonii kennuu akka qaban dirqa. Raawwiin isaa immoo marii fi waliigaltee irratti hundaa'a jedhee jira. Gama diinagdeetiinis ta'u Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf atakaaroo isii hin barbaachisu. Ollaa kamiin wal loluu isii shilliqqachuuyyuu hin qabdu. Kadhatamuu qabdi malee jedhee jira. Kanaaf immoo sababni waa lama qofa jedhee jira. Tokko biyyoota ollaa galaanaan daangeffaman 5 marfamtee jirti. 5 keessaa 3 isaanii Eertiraa, Jibuutii fi Soomaaliyaan biyya ollaa buufata doonii isaanii fayyadamuu dandeettu Itoophiyaa qofa qabu.
olloonni hafan lamaan Suudaanii fi Keeniyaallee yoo ta'an maamila baay'ee hin qaban. Kanaafuu biyyoota kana akkaataa si'aa'inaa fi gatii tajaajila buufata doonii isaaniitiin wal dorgomsiifne keessaa filachuu dandeenya. Gabaabumatti kun ta'ee osoo jiru lola filannoo taasisuu fi ollaa walitti bu'uun maaliif barbaachise jedha xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad. Gabaabumatti cuunfaa yaada jara kanniin lolli hin barbaachisu ka jedhudha. Oduun itti aanu Walloo fi naannichatti godaansi barsiisotaatii fi barattoota akkaan dabaluu himamee jira. Godaansi seeranaa alaa barataa fi barsiisota naannoo Amaaraa, Walloo Kibbaa, Walloo Kaabaa, godina addaa Oromoo dhimma xiyyeeffannaa dhabe jechuudhaan DW'n gabaasee jira. Keessumaa lafa gammoojjii Walloo Kibbaa iddoowwan akka Tahula Daree, Kalaalaa Qaalluu, Wagdii, Warra Baabboo, Laga Amboo jedhaman irratti godaansi barsiisatii fi barataa mul'atu akka yaaddessaa ta'u ogeeyyiin barnoota himanii jiru. Barattoonni shamarranii akkaan hir'atanii jiru. Keessumaa shamarran waggaa 12 kan godaanaa jiran akka ta'e himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Walloo Kaabaatti aanan Habruu ulaa godaansa seeraan alaa ta'uu beekamuu isaatiin barattoonni barnoota addaan kutanii akkasumas barsiisonni hojii dhiisanii godaanuun yaaddoo guddaa ta'ee jira jedhamee jira. Walumaa galatti haalli godaansa barataa fi barsiisaa haala yaaddessaa irra gahe jechuudhaan odeeffannoon gara sirraa baatee ibsitee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.